Hordoftoota nagaarii kabajamuuf jaalatamoo Arboor Miidiyaa irraa waa'ee abjuu isiniif kaasa jechuudha. Abjuun maali? Abjuu jechuun maali? Walumaa galatti abjuun waan akkamiiti kan jedhullee tokko isaatiin kan waliin daawwannu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa kooti. Arboor Miidiyaan ilmi namaa jireenya isaa keessatti abjuu akkamii yookiin wanta akkamii jiraachuu danda'a kan jedhu kutaa tokkoffaa kunoo isinii qabatee jira. Gara TikTok'tti illee hordofa. Mee kallattiin gara abjuu acheenu. Egaa namni tokko jireenya isaa keessatti wantoota garaagaraa karoorfachuu danda'a. Fayyaa isaatiirratti wanta akkamii dalaguu akka qabu, spiritual yookiin immoo amantii isaa fuula isaatiin wanta akkamii dalaguu akka qabu, maatii isaa wajjii fi hawaasa naannoo sanii wajjin jireenya akkamii akka jiraachuu qabu, beekumsa isaa irratti guyyaa guyyaan hangam dalagaa akka jiru, akkuma san akka dhuunfaatti wanti galma geessuu barbaadu maaltu jira. Itti aanee immootu qabeenya isaa kan dhaloota dhufuuf dhiisee deemuu qabuuf yookiin immoo qabeenya qabaachuu qabu maal akka ta'e. Itti aaneetti immootu jireenya hawaasummaa keessatti immoo hawaasummaa akkamii jiraachuu barbaadu waliin ilaalla jechuudha. Mee viidiyoo kana daawwannu. Egaa viidiyoo kanarratti kan arginu namoonni hedduun abjuu fi maxxansanii pikcheeriidhaan suuraadhaan mul'isanii jechuudha. Angara fuula duraa kana ta'uu barbaada, kana argachuu barbaada, rabbiin kiyya galma naa geessu jedhanii maxxansanii. Viidiyoo kanarraa waa hedduu barachuu dandeenya jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waa hedduu barachuu dandeenya. Wanti gara fuula duraa irraa milkaa'uu barbaaddu yookiin immoo gara fuula duraa irraa galma ga'uu barbaaddu, akkuma san immoo gara fuula duraatitti wanti qabaachuu barbaaddu maal akka ta'e tokko isaatiin haala warraa akkamii, maatii akkamii, mana akkamii, makiinaa akkamii, akkasumas immoo bara kam keessa yeroo kam akka milkeessuu barbaaddu karoorfattee kuftee kaatee yoo xaarte ta'e waan ati hojjettan irratti rabbiin immoo galma si geessa. Giddugala hojii tokkotti argame jechuudha. Waan kana kan dhaqee ilaalee jechuudha. Kunneen hundi warra abjuu isaanii dhugaan barreessanii fi dhugaan jiraataa jiran jechuudha. Akkuma san immoo wanta maxxansanii kan hunda keessaa eenyu dhugaan galma geessa, eenyutu dhugaan milkeessallee san rabbi qofatu beeka jechuudha. Hanga cimina inni rabbii isaa irratti kadhatee irratti hojjetee hojii saniin jijjiiramuu barbaadetti jechuudha. Jijjiiramni tokko ka dhufu. Asitti kan arginu namni tokko akka dhuunfaatti boordii tokko yookiin immoo gabatee tokko maxxanfate jechuudha. Fakkeenya gabateewwan amma asirratti arginu kun hundi isaa akkuma namaatiin garaagarummaa qaba. Ka abjuu isaa guddaa maxxansee jira, ka Ayirooppiraanii karoorfatee jira, kan immoo saayikilii karoorfatee jira. Garuu yaadni isaa yaadaniif hojiin isaan hojjetanis waluma qixa ta'uu danda'a. Yaadni isaanis waluma qixa ta'uu danda'a. Erga karoorfachuuf yaaduun hin oolin maaliif waan guddaa hin yaadneera? Egaa mee gara kiyyaatti yoo deebi'e jireenya kee keessatti makiinaa akkamii bitachuu akka barbaadu, mana akkamii ijaarrachuu akka barbaadu yeroo wajjin kaa'ee jira. Maatii akkamii horachuu akka barbaadu yeroo wajjin kaa'ee jira jechuudha. Akkasumas mana barumsaa wantoota garaagaraa kaa'ee jira. Mee viidiyoo itti aanu daawwannu ammas. Viidiyoo kanarratti maal argina? Abjuu duratti namni hundi maxxansaa ture san tokko isaatiin daawwataa jira ammasitti. Namoonni waan garaagaraa maxxansanii, waan garaagaraa karoorfatanii, waan garaagaraa yaadanii wanta yaadan san garuu akkamitti galma geessinaan gaafii biraati jechuudha sun. Kanaaf namni jireenya isaa keessatti waa yaada san galma geessuudhaaf jalqaba smart yookiin mootu sirna ittiin deemuu qabu saniin deemuu qaba. Erga sirna saniin deemee booda wanti galma hin geenyeef tokkollee hin jiru jechuudha. Rabbii isaa irratti kadhatee. Kanaaf viidiyoon har'aaf qabadhee waa'ee abjuu irraa isin tuqu yaade kana fakkaata. Horaa bulaa isin jaaladha, isin kabaja. Egaa hordoftoota naqaalii kabajamuuf jaalatamoo kun miidiyaa Harboor. Miidiyaan Harboor sammuu namaa jijjiiruu, hojiilee garaagaraa uumuu, akkasumas immoo ilaalcha namaa wallaalaa yookiin immoo jallataa yookiin immoo badaa gara gaariitti deebisuudhaaf tattaaffii godhu keessatti rabbii isaa kadhataa isii wajji jira. Waan nu filattanii dhuftaniif horaa bulaa galatooma. Viidiyoo itti aanu gama yuutuubii Harboor Online School akkasumas gara Harboor Miidiyaa TikTokitiin Super Streamitiin akkasumas immoo Kuumoo Aappitiin TikTokitiin nu argachuu dandeessu.